waan kun garuu saaza wala jandaa kana godhatee isaan arrabsu achi keessa maal godhi tokkoffaa lammaffaa shamarri marii ta'uu dandeessi akka shari'aa islaamummaatti marii taatiin hoogganuu dandeessi. This is my question. Dhiifama na godha. Ayyee gaafii galatoomii quraanni maal jedha beekte yogguu namni faasiqaa yookiin waan dogoggoraa takka namni isinitti fide adda baafadhaa jedha beektatilee suuraa kana jedhee yaada. An jimaata salaateetiin dhufa guyyaa kana. Jummaa salaatee viidiyoo waa'ee Falastiinii dalagee gubbaarra jira ammoo Ustaaz Hamzaadha natti fakkaata keessa jiru gorsaanii turan. Kazaan isaan eega bahan booda footoo argaman isaan irra gorsaa turan hin garre annu jaa. Ogguu ani deebu Ustaaz kana footoon kun achirra ture. Kazaan gasti erkadhee seene amoo maal taatee maali dogoggorrii guyyaan irraatu guyyaa jummaati nuhuu gammachuu qabna manni Falastiinii bilisa bahe maal rakkinii osoo jechaanii jiru automaatikaalii gastii cufeetiniin manni isa darbee maal akka ta'e akka inni baheen beeku garuu an kaseeneef kaasisuuf maaliif gadi garagalchitaa kaasisuuf ture. Eegasii wal jala haasaa turan namoonni achi keessa jiran. An garuu kan seeneef maaliif waan kana fayyadamtaa ka jedhu asiin duralleen na arrabsan haadha koo arrabsanii jedhee ogguu inni dubbatu yoo isaan haadha kee arrabsan dogoggorri ka isaaniiti akkasiin godhinii jechaanii ture. Guyyaa san immoo osoo ani isatti hin dubbatin gastiin isaa automaatikaalii cufamee bahee anis wayita san achi booda tiktookatti waliin deebi. San malee onni an beeku irraan jiru kan. Yoo gastiin cufamee ammoo yaamaatii ammoo naa dubbatu. Yoo cufamee asirratti dhiifama sagaleen kee jira. Ustaz Ahmad waan ajaa'ibaati Abu Mu'aaz ergareef laayif kan sinirraa keessa nabbarreessaa turanii kaan wali araarsan jettanii kaan manguddummaa ta'an fiduu dandeessanii naan jechaa ture amma bilbila biraa sanatti haasaa ani wanta ajaa'ibe namni kenna yoo mo'atame akka waan wantaatti uf laala anamma gaafuma kana mana amoo seenee jira wannan ol seenee fi nabiratti suuraan ustaaza wal gaddeebee jira ani suuraa namaa gaddeebisuun furmaatan ta'u ol deebisee jechuudhaan gasti keessa ta'aa ture ijoolleen mana keessa jirtu akka sareetti na arrabsite na biraa deemte waa takka illee dubbanne isaan na arrabsanii quufanii nan isii biraa bahee yeroo tokko osoo waan goonuu fi waan jennu kanas laalaallee da'waa keessatti arrabsamuu silaan amma yoo isinitti meemmoo akkuma mucayyoon haadhaan akka daansi barsiisa jetteen san fakkaataaf malee nabiyyiilleen da'waa keessatti waame jedhamullee miti akka isaan biyyarraa gara biyya biraatti illee godaanillee walumaan beekna ustaaza awwal suuraan gaddeebi'ullee rabbi mindaa isaanii kafalu umrii isaanii rabbi haa dheeressu suuraan nama hundaatu gaafa silkii kisi gaafatamu gaddeebi'an hundi kennaa akkasitti lakka waan badiin guddaa wayirraa raawwatamee illee laaluu baanne keessattuu namoonni nama afoo deemtan waan akkasii kana walibbuu yoo baanne ammoo walibbuu yoo baatan warri waan barsiistan kun hagan afoo dubbachuun dogongora guddaadha. Ustaaz Ahmadii fi Ustaaz Lulaan Aafi waliin jedhaati gara dhimma keenyatti deemna. Ani bakka kanatti nama dogoggoratti jiru tokko an akka beekutti yoo rabbi si laaffise an akka kiyyatti jechuu hanga beekutti mana shiishaallee dhaqee yoo rabbi keessaa nama naa qajeelchu arge daawaa itti godhee nama itti sirbullee dhaqee onaa deebi'e tun anaaf gaariidha jedhee yaada. Galatoon wala amma Aafi waliin jedha Ustaaz Ahmad Aafi lillah waliin jedha sin gidduma ammoo gara biraatti dabarramte ajandaa kanatti deemna dhiifama wajjin lamman keessan isin marii keessa maal dubartiin marii keessa akka islaamummaatti seenuu dandeetti ka jedhu immoo jechuu hukumii booda gaafannu Ustaaz Ludaa amma booda gaafannu hukumii ammatti isinirraa maara qabuti amma Aafi waliin jedhaati jechuutan daliila na haa fiduuti seenaa bilqiisaa dhaqee haa qara'uuti daliila dubbaduu yaa jara keenya Ustaaz Habib dubbadha Takau Ustaz. Ifama na gora. Ifama na gora. Akana gudisa. Aydan wal jala wacabuha wal ihtirami khabajan indru ya jama'a. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Ustaz Ahmad kiyameta kana obsinin dubbada. Bisidin obsa ko assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
تكاول الرب سامي يجري كبا أجري كبا تكاول الرب سامي كيس لكن دبرتين جنكوس نوتي والدرب سن كنابات ميلولا تينيا تكا بركة ربي سيهاغدو لولو أكمل أنا كنا كيسام بس اللي بركة By the way, أنا يا ميسي كابسول جهان اللي كجري كسر من مياه ويتين هيدر ما تكاوبسي أوبسي ربي سيعمل كيسو لا لي وانت كان سينما بلينكي أكدا إما إنتان أبول أستاذ أبلو قلبتمي أستاذ أبلو الرب سمي ما في مشكلة يا أخي ماليو الرب سمي ماليو قلبتم ماليو دوامي ماليف دورا نمني توكو تكا أن هنتوك أمين متكا أوسع سوري لك ركن كم نبي تكا ربنا الآن سبحانه وتعالى نبي هند ومن هن الرب سمين مكانا بلف من بيانا ريامين هنتمامين هنتقامين هنقرامين نبي جو تكا إرجم بخ ربين نمني جلك أبو ماو منر غاف الدعوة داف نمد ربه الرب سمون تمامون تكيفمون ريبمون هدمون أجيفمون بيا أريهمون نجرتي بخيتي تسينا أبلي وانكي شيخا فكانت هدوهن أعارنا لبو تنيافيس هدو كانت أعارنا دلنسون تنيافي أريخينيا ربي في رقم ربي صلى الله عليه وسلم قف هاتومي لما دنفا خينيا حافرات ديفنو واحد يو الرب سموبان من دان كينيا كمن ربي برتي قلمي فما يو تكيف مبان يو تراو بان يو تمامو بان يو هدمو بان يو ريبمو إلى هنگا جيفمو اللي شهيدين حتى نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ني أجيفمي شهيدي دتي وامك أركته درجة نبي جماتي في درجة شهداء أمة ربي نرادور كود الدبي متبر كعيسى تولباسو الدبي متبر هيا المخد آدان أركمسن 500 تربان قبا مكان اتبه ربي باسيف سن صدركا نبي جماتي في لا صدركا نبي جماتي في صدركا شهيد ما ربي ولين كانوا داف أكا إني دو ربي نتديسي مالي وانبراتيمي سنغالي أبليون كي إساف صدركا شهيد ما في نبي يوم كناف ورا جيسسني في مو ربي انقطاطا إسان قمتشيسا سبب إن إسا جيسن كان ربي ملكيتا غرغرام الإسي نما خان بوچ دربي خرا توحيدا أز ديبس واحد دوجت دلقا ربي جر كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن ربي نقوياهن دلقا ساتجر تناف بلوتا خيا فرات ديسا وان قبتي إجو قفرتي ها والدورة دابنو ملي قبتي يو دين تقامه يو دين تكيفمه يو نبيين كين صلى الله عليه وسلم تكيفمه يو قرآن خرابراتي نتي وانتجامه والله نفدي روحنا ودمنا ولحمنا كل فداء لله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله بس تناچه دو كزتو انتنگو گولينا اسيني متي استاذ اول متاني ساتي ساتو حتى سوديسي مكة سلاتي سواتو دكتور زاكراتو متاق گرگل چنيا كفل يو گدانيو تكادم فاسات الرا از به دبتين بيخ تكو قب جنة اكاسي ولنگو گچيفنو بارك الله فيكم ادوين نو يدو جرا ولي سادگينو ربي خبجاي سنتي اگودو صدركات هيسن درجات هيسن ربي اولها خاصو فيادات تفوفا مياني ورمانا خنا غوتو غافيتا كان غافا جور بادري فما يسن رانغبوا غافينا نسن غافدو اوبليس خين عامو خنان تكا هممان سوشال ميديا خنا رجلو المنما اسدي سلمنماتو كومنتين استي جچاني استي ميسيجي نما براتي وجني سن حاسا استي تكا انو مالف دبي ببليستو مالف دما مالف غرو تكا انو ما مكاي سا خاسونا غافدا ايسن ندغيت لاتنا غودتي انتكا مكاي سن كاسني كومنتي هايدر ماف دبي ببليستو ماف غرغ ديبيت ديبيت بوليسو بنا تجل زافاني امو يومين انتكا ستو كميلا فتنر تكا جيتي يتواني متا شنو ندسو بوليسو اتي نمني مالت بسم الله
أنت كأكم من قياد رجع Maalan sallisa dhugaa koofan deema. ما أتي هاسو ما لا يوسف تسبرت تاسين دم Kanaafuu nurraa dhaabaa kaa dubbiin nu gabaabsi gara ajandaa keenyaatti dhimmoota nu waamamanitti nu dabarsa akka daa'imaa nu godhinaani dhimma biraa nutti naafina ما باتي رسواسو جرنوتي dhimma dhufneef qofa asomne baana لكن ما باتي أما narra bilbilameen naan hin ba'e إيش جالسها أوكي قالتهم الفادو أستاذ هاشر أتلقى أنا عدت ناقافات لقيت دم هنكلك أستاذ أحمد اللي كلولو عليه كانوا عدت أفون دندينيو أنا ديمي أيه أنا أموخي وانت كتب هيتان أولي اللي سنتوكو أمدور اللي سنتوينه أنا نافتي بالا غارامي يومن أمنتاتا كولي كمن يو أورمو ما تاتي نافتي أورمو دا تكا كومنتين اللي جيشان اللي بكبراتي سنتوينه بليس أكا ديناتي نلالني يو فولي في يكون قاسي آرسو تاتي أنسر عندي ما مي أستاذ هاشر كويس تصدق عاشر يا إرتي خلان كلاني دابو أما أستاذ حمدي أما كان ناقوتن أنا هكذا تبجو ميديا كان أقول بعد والله وبالله وتالله سيفي أستاذ أحمد حسين أربعة ونجار دوفي كل كده ما هم تيو أنا اللي تي أباب اللي أنا وندنا أتاتني وأنا برا وقبضنا كنا تنبيخ ون لكلكنا مهمتن كدوغون غورين دوغون غوري جتن اگر بسن لاف بسن حق انا متمتن خنا بسن نجال دايوس وان بر بدل نغوتن خنا في اما وانغون استاذك يقال في غاري غاف امون شهاده قبتو اسنس بوچني والله نبوچا ولتركن غوتو هم بيتا ورغا فدل لبودان جرتن استاذ حمدين غاف سمبوي